Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakka isin jirtanitti isinirraa jiraatu jecha aanolee global miidiyaa irraa odeeffannoolee jajjaboo sadii qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeessa kanaa kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Egaan warroonni YouTube channel keenyaa subscribing godhin tamsaasni keenya dilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti yoo isin ceesifnu Suudaanitti yaaliin fonqolchaa mootummaa irratti gaggeeffame. Bulchiinsa Abdullahi Hamdok irratti yaaliin fonqolchaa gaggeeffame. Biyyi Suudaan waggoota lama sadiin darban gaaga'ama guddaa keessa biyya turte yoo taatu waggoota lama sadiin kana keessatti warri aangoo qabatee aangoo addaan hirate hamma ta'e tokko biyya tasgabbeessuudhaaf yaalii cimaa taasisaatii turan. Haa ta'u malee biyyattiin ammallee tasgabbii guddaa keessa galuu hin dandeenye. Keessumaayyuu jeequmsi keessoo babal'annaaniin Suudaanii jeequmsa keessoo dhaamsuudhaaf jeequmsa biraa warra waan akka daangaa Itoophiyaa seentee dachii Itoophiyaa humnaan fudhachuuf yaalteeti turte. Biyyi Suudaan amma danda'ameen uf tasgabbeessuuf yaaltullee garuu tasgabbiin isii keessatti dhalachuu hin dandeenye. Kinootii haa caalu har'ammootu fonqolchi mootummaa gaggeeffame. Haa ta'u malee fonqolchichi akka hin milkaa'inii fi akka fashalees himameetii jira. Fonqolcha kana eenyutu gaggeesse akkamitti gaggeeffame eessatti gaggeeffame wanti jedhu namoota hedduutti gaafii ta'eetii jira. Suudaanitti yaaliin fonqolchaa mootummaa irratti gaggeeffame fashalaa'uu miidiyaan biyyattii gabaase. Televiziiniin biyyaalessa Suudaan fonqolchi mootummaa yaalame fashalaa'e jechuun hime. Suudaanii yeroo dheeraadhaaf biyya michuu Itoophiyaa haa taatuyyuu malee ergaas kaluu kanaati faallaa Itoophiyaa deemuudhaanii Itoophiyaa irratti lola banuu daangaa Itoophiyaa seentee dachii Itoophiyaa qabachuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin malle taasisuudhaan biyya guddoo diina Itoophiyaa gootee lafa of keesseetii jirti. Biyyi Suudaan garuu arma dura hariiroo cimaa mootummaa Itoophiyaa wajji qabaachaati turte. Maaltu akkasii tuqe hin beekamu. Waggoota lamaan kana guutumaan guututti diina Itoophiyaa guddoo taateetiin lafa teessee waan Itoophiyaan gootu hunda dura dhaabbachuudhaan faallaa deemuu eegalte. Bulchiinsi Abdullahi Hamdok ganamaa galgalaa faallaa Dr. Abiy Ahmad deemuudhaan beekama. Yeroo biyyattiin Suudaan rakkoo hamaa keessa turte garuu kan biyyattii dhaqee tasgabbeesse Dr. Abiy Ahmad ture. Warri Suudaan wayyaanee gargaaruudhaan lola amma deemaa jiru kana mootummaa Dr. Abiy Ahmadiin hoogganamu kanarratti dhiibbaa guddaa taasisaatii turan. Osoo isaan daangaa Itoophiyaa seenanii jeequmsa kaasuudhaaf yaalanii immootu amma isaanumattuu balaan achi deebi'uudhaan Abdullahi Hamdok irratti fonqolchi gaggeeffame. Yaaliin fonqolchaa mootummaa ture fashalaa'eera. Ummanni dura dhaabbachuu qabu jedha gabaasni miidiyaa biyyaalessaa. Haa ta'u malee eenyufaatu gocha kana duuba jira kan jedhu hin himamne. Gabaasaaleen magaalaa guddoo Kaartumii fi magaalaa dhiyeenya jirtu Omdurmaan keessaa bahaa jiran waan jedhan sochii waraanaa cimaa jiraachuu fi riqichi laga Abbayyaa cufamuu akeeku. AFP madda mootummaa wabeeffachuun akka gabaasetti kanneen taatee kana duuba jiran gamoo miidiyaa mootummaa to'achuuf yaalanis hin milkoofneef jechuudhaan gabaasan. Viidiyoon marsaalee hawaasaa gubbaa qoodaman ammoo konkolaattota waraanaa daandiiwwan gubbaatti mul'isu. Mootummaan Suudaan taatee kana to'achuuf tarkaanfilee fudhatamaa jiru jechuunsaa gabaafameera. Akka Reuters gabaasetti dubbii himaan waraanaa Muhammad Alfaqii Suleymaan kanneen shakkaman irratti qorannoo hatattamaa eegala jedhaniiti jiru. Ganna lamaan dura bulchaan biyyattii yeroo dheeraa Umar al-Bashir teessoorraa gugsaman. Achiin duuba waliigaltee aangoo qoodiinsaa mootummaan waraanaa bakka bu'oota siviilii fi gareewwan mormaa turan keessaa bobba'ee hundaa'eera. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo biyyi Suudaan ammallee gara rakkoo hamaa fi cimaatti deemaatii jirti. Biyyattiin tasgabbii hin qabdu jedhameetii jira. Egaa waa'ee fonqolchaa kanaan wal qabatee eenyutu fonqolcha kana duuba jira wanti jedhamu gaafiin ka'aatii jira. Haa ta'u garuu
odeeffannoo hin mirkanaa'iniin yaalii fonqolcha mootummaa Suudaan irratti taasifamaa jiru kan hoogganu Meejor Jeneraal Abdulbaqii Bikraawii jechuun isaa himameefii jira. Meejor Jeneraal Abdulbaqii Bikraawii nama cimaa waraana Suudaan keessatti qooda guddaa qabaachaa turee fi hooggansa tooftaa waraanaa cimaa beekuu akka ta'edha. Meejor Jeneraal Abdulbaqii Bikraawiin mana yaalaa Dubaay turanii erga gara biyyaatti deebi'anii guyyaa shanaffaa isaaniiti. Mana yaalaa Dubaayitti wal'aansarra kan turan Meejor Jeneraal Abdulbaqii Bikraawii erga Dubaayitti yaala geeffatanii gara Suudaan akkuma deebi'aniin yaalii fonqolchaa kana yaalan jedhamaniiti jiru. Odeeffannoon kun garuu odeeffannoo hin mirkanaa'in. Garuu namooti hedduun namni fonqolchaa kana raawwataa jiru Meejor Abdulbaqii Bikraawiidha jechuudhaan haa gabaasanii iyyuu malee mootummaan Suudaan gama kanaan hanga ammaatti nama fonqolcha kan duuba jiru wanti inni hime tokkollee hin jiru. Mootummaan Suudaan warra fonqolcha kana duuba jiru hedduu isaanii hidhaatti ol guuraatii jira. Suudaan magaalaa Kaartuum irraa fageenya kiiloomeetira 25 irratti kan argamtu Omdurmaan waraana Jeneraal Abdulbaqii Bikraawiitiin hoogganamuun to'atamtee jirtis jedhameetii jira. Haaluma kanaan mootummaan Suudaan hooggantoota olaanoo waraana biyyattii harka keessaa qabu jechuun shakki keessaa hanga ammaatti ajajoota olaanoo 40 ol to'annaa jala oolchee akka jirus ibsameetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo fonqolchi Suudaan irratti amma eegale kuni waan akka salphaatti dhaabbatus miti jechuudhaan namoota hedduun yaada isaanii kennaniitii jiru. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin lammiileen Keeniyaa barattoota USA fi Awurooppaa anna qormaataaf qorannoo barsiisaa jiran jedhame. BBC Trading akka gabaasetti barreessitoonni Keeniyaa hin beekamne barattoota biyyoota alaa akka qormaataataniif gargaaraa jiru jedhe. Barataa taatee hojmanee fi abaltii garagaraa hojjechuun yoo dadhabdee yaadda'uu hin qabdu. Keeneedii fi gareen isaa kaan gatii madaalawaa siif hojjetu waan ta'eefis jedhamaa jira. Sana booda akka hin qabanne yaaduun nama ofii hojjete fakkeessitee kennita. Namni gidduu deemee barataa fi isaa hojjetu walitti fidu ammoo marsariitii AC Meal jedhamu yoo ta'u achirratti barattootni hojjechiifachuu barbaadan gosa hojii barbaadan sana maxxansu. Marsariitiiwwan kunneen irra caalan isaanii USA fi baha Awurooppaa keessatti argamu. Waan isaan argatan ammoo walakkaa gatii kaffalamu sanaatis jedhameetii jira. Egaa addunyaan akkatti hannaa qormaataa fi qorannoo wal barsiisus eegalteetii jirti. Isa kanaan immootu kan shakkamaatii fi himamaa jiru lammii Keeniyaa akka ta'edha. Egaan barattooti biyyoota gurguddaa keessa jiran dandeettii guddaa qabaatanii iyyuu malee ijoolleen abbaa qabeenyaa hedduun isaanii yeroo baay'ee barumsa irratti dadhaboo waan ta'aniif hojiiwwan akkasii gaafa dirqamni isaan qabatu lammiilee Keeniyaa irraa carraa akkanaatiin qormaataa fi qorannoo hataa baratu jedhameetii jira. Odeessa keenya irraa maayitiin filannoo Raashiyaatii wal qabatee paartiin Puutiin sagalee saamuun himatamus filannicha dursaa jira jedhame. Paartiin pirezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin Yuunaayitid Raashiyaa filannoo paarlamaa komii hannaa sagalee bal'inaan irratti ka'aa jiru olaantummaan durse. Qabxiin dursaa bu'aa jiru paartiin aangorra jiru injifataa akka jiru mul'isa. Morkattoonni jajjaboon hedduun filannoo keessa ugguramaniiru. Waraqaa filannoo fi sanduuqa filannoo irratti iftoominni hin turre. Kunneen dirqamaan filatanis jiru jedhameetii jira. Komishiniin filannoo biyyattii komii kana hunda waakkate. Filannoon miseensota paarlamaa 450 filachuuf gaggeeffamu irratti paartileen biyyattii 14 hirmaataniiru. Akka komishiniin filannoo jedhutti qabxii dursaa lakkaa'amee 50 sagalee kenname keessa paartii Yuunaayitid Raashiyaa 46 argate jedhame. Paartii Yuunaayitid Raashiyaa dilbata kaleessaa akkuma filannoo bobba'een injifannoo isaa labsate. Paartiin Puutiin sagalee caalmaa yoo argatu iyyuu malee deeggarsi uummataa kan kanaan duraarraa gadi bu'eera. Sadarkaan jireenya hawaasaa daddaaqamaa ta'uu fi malaammaltummaan akkasumas hidhaan morkataa cimaa biyyattii Aleeks Naavaaliin komiiwwan dhiyaatan turanii fi deeggarsa Puutiin gadi buusanii jiru jedhameetii jira. Filannoo kana magaalonni hedduun
gara meeshaalee teeknooloojiitiin gaggeessaatii jiru. Filannoo kanarratti erga bara 1993 as yeroo jalqabaaf taajjabdoonni dhaabbata dhimma nageenyaa fi qindoomina Awurooppaa hin ergamin hafan. Kunis dhiibbaa aangaa'ota Raashiyaatiinis jedhameetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenya guyyaa irraa kana odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti nagaan nuuf turaa.